Du'aan boqochuu kaadhimaa artistii Andu'aalem Gosaa wal qabate BBC'n waan odeeffate waan qabuuf sanirraa akka armaan gaditti isiniif qindeessineerra. Artist Andu'aalem du'a kaadhimaa isaan wal qabate gaaffii poolisii biratti dhiyaateera jedhama. Artist Andu'aalem gosa du'aa kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabate poolisiif gaaffii buufataaf poolisiitti geessuuf BBC'n odeeffateera. Kaadhimaan isaa Qananiin guyyaa kaleessaa du'a erga odeeffamee booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaa isaan irratti akka ibsachaa jiran BBC'n dubbateera. Poolisiin dhimma kanarratti waan jedhe ammatti hin jiru. BBC'n poolisii irraa odeeffachuu yaalaa jiraatus ammatti akkaataa du'a ishii ta'ee wantoota du'a ishiif sababa ta'an waan mirkaneeffate hin qabu. Manaajara artist Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Indiris qorannoo reeffa hospitaala Miniliktti taasifamuu fi sirna awwaalchaa guyyaa boruu akka taasifamu BBC'tti dubbateera. Qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uu fi yeroo jedhutti ta'uu kan himu Lalisaan kan lafaa ishii kaase Andu'aalemii fi maatii isaa ta'uu BBC'tti himee ture. Barii sa'aatii 11tti bilbilamuun kan himu Lalisaan Qananiin miidhamteetti hospitaala galteetti dafii nu bira dhaqqabi jedhamuun inni fagoo waan ta'eef akka hin dhaqqabne dubbate. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun mana jireenyaa isaanirraa gamoo 5ffaa irratti akka ishiin kuftee fi maal akka ishiin taate qorannoon godhamaa jira jedhe. Akka Lalisaan jedhutti guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishii kabajuu fi sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa turan jedha. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arrabsaa Sanshaayinn dudduuba kan jedhu Lalisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachaas akka turan dubbateera. Erga taateen kun mudate booda reeffa jalqabaa hospitaala yaaneeti. Achumaan naannoo Hayaat jiru geessu himanii. Achiin hanga bariitti erga ture booda poolisiin dhufee reeffa achii fuudhee gara Minilik geessee qorannoo reeffaa taasifamee bu'aan qorannoo hanga ba'utti reeffi gara sulultaa maatii ishii bira deemee jira. Sirni awwaalchas Finfinneetti ni raawwata jedheera. Andu'aalem erga albama haaraa Ayyaantuu jedhu gadhiisee kilabii hojjechuu dhaabee jira. Qophii guutuyyuu kan taasisaa jiru koonsartii albamichaa jechuunis dubbateera. Ammaaf Andu'aalem eessa jira kan jedhu BBC'n manaajara isaa Lalisaa gaafatee ture. Akka manaajara isaa Andu'aalem Lalisaan jedhutti artistiin kun yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira. Kanaaf Andu'aalem waajjira poolisii jiraachuu isaati kan hime. Andu'aalem yeroo ammaa kanatti isatu mana hakimii ishii geessee mana yaalas erga turanii booda poolisiin jecha irraa fuudhuudhaaf Andu'aalem fudhataniiru. Odeeffannoo maatii isaanii waliin maal akka jedhu odeeffannoo dogongoraa odeeffannoo sobaati. Andu'aalem fuudhanii jecha irraa fuudhaniiru. Maal akka ittaanee ta'u walumaan ilaalla jedhaniiru. Hidhame jedhanii garuu hanga ammaatti wanti nutti himan hin qabani. Jecha irraa fuudhuuf fuune saatota muraasaaf nu bira tura jecha nuuf kenna jedhanii qorannoodhaaf eegaa turani. Amma qorannaan dhufeera qorannoo irraa jirra jechuun himeera. Andu'aalem dhiyoo albama haaraa kan gadhiise yoo ta'u torban muraasa dura viidiyoo kiliippii haaraa uummataaf gadhiisee ture. Weellistoota Oromoo muuziqaa ammayyaa gurra horataa jiraniif beekamtiin isaanii kanneen afaan Oromoo hin dhageenye birallee dabalaa jira. Taatee kanaan booda namoonni gaddaa fi komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasaa gubbaa irratti katabaa jiru. Lalisaan miidiyaa hawaasaa gubbaa odeeffannoo dogongoraa maatii hin taane jiru jechuun namoonni hanga wanti suni qoratamee ifa ba'utti utuu wantoota akkasii irraa of eeggatanii jedhee ture. Gaa'ela raawwachuufis qophiirra turan jechaa ture. Namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti Qananiin haadha warraa Andu'aalem akka taate barreessu. Dhimma kana kan gaafatne BBC Lalisaan kaadhimaa waliin ta'anii namoota waliin jiraatan jechuun ibsa. Yeroo dhiyootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuuf qophiirra jiru sirriitti hin beeka jechuun BBC'tti himeera. Waan inni beekurraa Andu'aalemii fi Qananii waggoota lamaan waliin dabarsuu hima. BBC'n maatii Qananii, maatii Andu'aalem akkasumas poolisii odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalaa jira. Odeeffannoo nuti BBC irraa walitti qabanne kan kana fakkaatanidha. Odeeffannoo haaraa yeroo isin arganne kan isin beeksisnu ta'a. Haati warraa weellisaa Andu'aalem Gosaa Qananii Addunyaa du'aan boqotte. Ofiif of darbite moo namatu darbatee wanti beekame jiraachuu baatus gamoo darbii 5ffaa irraa wiixata halkan harka darbatamtetu namaa jira. Qananii Addunyaa Oromiyaa Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Mijataatti dhalattee guddatte.
Qananiin hojii moodeelummaa fi beeksisa garaagaraa hojjechaa turte. Keessattuu ammoo uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa beeksisuu fi kilippiiwwan sirboota afaan Oromoo irratti moodeelistii taatee gahee guddaa bahachaa turte. Umurii kanatti hireen kun ishiirra gahuun waan onnee nama cabsudha. Addunyaan akkanuma baay'ee maluuf osoo yaadduu dhiyootti si daangessiti. Ifa dukkanaa bakkee si buusti, fageessitee si fakkeessiti. Jiruu sitti mi'eessitee akka ijoollee si goyoomsiti. Dhugaa sitti fakkaatee fuustee baastee dhiphatta. Garuu guyyaan gaafa geesse akkanadha. Hiriyaa fi maatii, firaa fi aanteetti nagaatti osoo hin jedhiin haguuggattee sokkita. Waan keessa jiru, waan dabarsaa jiru, manaaf mana abbaa keessa jiru qofatu beeka. Isa kolfus, isa sirbus gammadaa se'ee namni keenya dhugaa jirtu garuu akkas miti. Inni miira isaa dhokfatee kolfu sirbu sun immoo warra dafee bu'ee wacee miira isaa ibsatutu boqonnaa fi gammachuu qaba se'ee maal qaba ani sosoon. Akkas kana ta'uu danda'ee gammachuu argadhee jedhee isaan ta'uu hawwaa hundinuu osoodha malee dhugaa miti. Qananii intalli obbo Addunyaa ni duute jechuun namatti ulfaatus akka hin deebinetti sokkiteerti. Dubartii salphaatti murtii ofirratti hin fudhattu, ciniinnattee, obsitee, karaa hundaan mala ittiin haalota keessa darbitu barbaaddee waan hedduu yaaddee yeroo humna ishii ol ta'u murtii ofirratti fudhatti. Namni kolfu hundi gammachuu hin qabu, keessa ofiitti dhiigaa jiraata. Uffanni kun waan meeqa namaan dhoksaa? Mana bareedaa, abbaa manaa beekamaa qabaachuu duubas gammachuun hin jiru. Eenyutu si hubataa, siif hubataa? Tarii yoona madaa namni si hin baanne baattee jiraatta ta'a. Tarii miidiyaa hawaasaa qofa irratti waan si jaallatuu fi namni itti toleera jedhee quba si dhabuu mala laata? Tarii waa himachuu hin dandeenyetu si hudhee laata? Tarii dhukkubni kee mataa kee gaararraa taanaan furmaata du'aa filatte ta'a laata? Tarii nama dhiphisuurra ofii godaanuun filannoo godhattee laata? Moo waan bitee nu galee kana keessaa kam sababni akka lammaffaa hin deebinee fi maaltu akkasii godhe? Waan bitaa nutti galee fi maalidha sababni? Maal immoo dhaamtee qilleensa kee keessa sokkitee waan himteettaa laata? Namoota biroo fi barumsa himteettaa laata? Maaliif fuuldura kee hin yaadanne? Maaf bareedina keessaaf alaa hin qalbeeffanne? Of wallaanuu fi of baraarumaaf hin yaadne? Imimmaan sin deebisu garuu hawwiin koo jireenya kee gabaabbatee fi akka hin danqabnee fi waaqni jannata si haa qabsiisu. Qananii nagaan boqadhu jenna. Maatii, aantee fi firoota jaalattoota ishiif jajjabina hawwina. Odeeffannoo kana erga poolisiin Finfinnee qulqulleessee booda haala du'a ishiitii irratti qulqulleessee booda karaa yuutuubii kanaan kan isin beeksifnu ta'a. Nagaan boqadhu Qananii.